algaa yookiin siree gatiinsaa baay'ee tokko rakasa ta'e gatiinsaa 10,000 gadi ta'e firaashiif algaa meetira kaamsaaf meetira akka hayaasni qabadhee dhufeen jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa hordoftoota koo viidiyoo kana jalqabuun dura laayikii godhaa. Anillee YouTube irra yeroo hunda viidiyoo gadhiisaan jiru garuu hammuma gadhiisu sana laayikii naaf godhaa. Laayikii gochuun keessanii nu gargaara. Viidiyoon keenya akka namoota baay'ee bira qaqqabu gargaara. Akkasuma hiriyootan keessaniif illee chaanaalii koo sheerii godhaa. Barakallahu fiikum wal hajajjabeessinu. Egaa na jajjabeessaa jirtu baay'een keessaanis komentii jalattis jabaadhunaan jedhaa jirtu. Baay'ee tokko galatooma. Laayikiidhaanis na jabeessaa, sheeriis illee godhaa viidiyoo koo hiriyootan keessanii sheerii godhaa. Barakallahu fiikum. Egaa algaa isin argaa jirtan kuni meetira kaamsaadha. Firaashii isaatii waliin jechuudha. Kan kanaa gadiis jira, kan kanaa oliis jira jechuudha. Gatiinis kan kanaa gadiis jira. Akkuma sana kwaalitiin isaa sadarkaa qaba gaa wanti hundinuu. Kun garuu bareedaa jiddu galeessuma kan jedhamudha. Meetira kaamsaa gatiinsaa qarshii 15,000 jechuudha. Algaansaa akkuma argitanuu inni diimaan kun immoo meetira kahayaadha. Firaashii wajjinii algaa kana torban lamaan darbee karaa yabbuu ergeen ture jechuudha. Hordoftuu koo tokko maatiidhaaf bittee maashaallah in bareeda akkuma argitan kana algaan kun jechuudha. Firaashii isaatii wajjiniin firaashiin isaas meetira kaamsaadha. Firaashiin isaa boondidiidha. Boondidii ta'ee boondidiin egaa sadarkaa hedduu qaba. Kan firaashii algaasii kan firaashii mafarrashaasii boondidiidhaanis hin hojjetama jechuudha. Bakka ispoonjii namoonni hojjechiifachuu barbaadan inshaallah. Inni kunis boondidii jedhama. Firaashiin isaa isa tokkoffaa keessaa bahaas miti, isa gadaanaas miti, jiddu galeessuma jabaadhuma bareedaadha jechuudha. Ol ka'iinsi lafarraa ol ka'iinsi isaa jechuudha. Tiknasii jedhama. Tiknasiin isaa tiknasii 24 oluma ka'aa bareedaadha jechuudha. Akkuma argitanu algaa irratti illee afamee ol ka'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda yeroo algaa libsii asirraan afanu. Algaa libsii illee biteefiin jira. Algaa libsii kafee jechuudha. Birrii 2,000 meetira kahayaa. Akkasii garuu irra afee viidiyoo waraabuu fi insardamamee makiinaa dhufee dhaabataa jira yeroon viidiyoo kana waraabu jechuudha. Sardama ergamee algaa libsii isaa irra afee silaa waraabee isinitti agarsiisuun qaban ture. Egaa maashaallah baay'ee tokko bareedaa. Egaa maatiin keessanii wama qallaalii kanatti isinitti gammadanii isin eebbisu. Namoonni maatiin keessan algaa hin qabne baadiyyaas haa ta'u magaalaas haa ta'u eessayyuu jechuudha. Algaan kun jaahiziidhumatu jira. Tizaaziidhaanis illee dafee baha jechuudha. Yoo hin jirrellee tizaaziin ajajamee dafee baha. Diizaanii barbaadaniini meetira kaayaaf meetira kaamsaa meetira tokkoonis jira, meetira 80 jira, meetira 2 jira akka barbaadan jechuudha. Gatiin isaallee akkuma isinitti mee madaalawaa kan ta'edha. Amma algaan meetira kahayaan kun algaan isaa yeroon bitu sanatti jechuudha birrii 7,000 fi 700 nan bitee garuu aluma sana guyyaa 2-3 booda birrii 8,000 galee jechuudha. Firaashiin isaa sigaa akkuma isinitti mee jiddu galeessa isuma bareedaa jedhamu. Isa tokkoffaa miti laa isuma jiddu galeessa jedhamudha. Bareedaadha gadiin jedhu maashaallah haphiis miti bareedaadhuma kan ta'e. Firaashiin isaallee birrii 6,500 mi'a sabaagaa walitti meeqa isin dammaradhaatii mee kana wama salphaa ta'anii maatii keessan gammachiisu hangarra ciisanuu ni gaa isin eebbisaa taa'u jechuudha. Aara galfadhu ilmoo koo alhamdulillah jedhanii ciisanii isin eebbisu. Akkasii maatii keessanii yoo gootanii akkana waan maqaa qabu godhaa fi birrii yeroo itti ergamu jechuudha maatiitti hadha boriin bita jedhan waan qubna gara kana hin bitatanu jechuudha. Birritti tokko lama utuma jedhanu hadhan bita boriin bita utuma jedhanu birrittiin harkaa dhumti. Kana gaa waan irra hedduun keenya argaa jirru waan beeknu waan keessa darbine gatii ta'ee fi isin immoo maashaallah yeroo hammaa yeroo bareedaa keessa jirra. Haala kanaan egaa sarpiraayizii gochuu dandeessu jechuudha maatii keessanitti. Meeshaa barbaadanii inshaallah biyya kamiyyuu isin qaqqabsiisuu nan danda'a. Akkasuma gaa hordoftoota koo ofii keessaniif illee bitadhaa.
gaafa biyya biraa jirru nutti hin beekamu wanti hundi erga biyya gallee nuu gala jechuudha. Erga biyya gallee garuu waa tokko hadha borutu hennu inkaan meeshaa gusa gurguddaa akkanaa miti siinii birciqoo isaanii sii qodaa shishifiyyuu jechuudha. Hadha borutu bitanna hennu birriin illee nurkaa dhumti. Dhufnee ijaan ilaalaa maallaqa kana hunda kaffallee qodaa mana keessaa al tokko hin bitannu jechuudha. Hadhuma boriin guuttadhatu jennu yeroon deemaa birriin illee dhumaa. Akkasii garuu meeshaan mana keessaa dirqama jechuudha. Meeshaan hatta manni hin kireeffatama, meeshaa garuu kireeffachuu hin dandeenyu. Akkasii hordoftoota koo batalee meeshaa nu barbaachisanu meeshaa geexiidha kan akka biffee, meeshaa biffee keessa taa'u waan akkasii waan nu fayyadne osoo hin taane waan nu fayyadu waan dirqama ta'e akkasuma wantoota gatiinsaa akkana gurguddaa ta'e gatiinsaa daddabalaa deemu osoo bitannee yeroo achi jirru yeroo hojiirra jirru osoo bitannee lafa kekkeannee gaariidha. Osoo bitattanii jechuukooti an keessaa galeen jira alhamdulillah. Akkasii kan hordoftoota koo waan keessa darbame beekama gatii ta'ee fi isinitti himuutti jirra jechuudha. Maaliif utoon kana godheeraadhe utoon dura kana ta'e jenna miti erga biyya galle. Kanaaf isin immoo maashaallah ammallee utuu keessan jirtan jechuudha. Gochuuf yeroo qabdanu kanatti waan godhachuu qabdanu godhadhaa. Batalee algaa kana kan akka firiijii, TV, eelee biddeenaa wantoota gatiinsaa baay'ee tokko daddabalaa deemuu fi wantoota gatiin gurguddaa utoo bitattanii lafa keeyattanii gaariidha. Maaliif gatiinsaa dabalaa deema. Wanti tokko biyya keenya gadi bu'uun hin jiru ol ka'uu malee. Akkasii ofii keessaniif illee hojjechiifadhaa. Algaa inshaallah algaawwan baay'ee ajajeen jira. Yeroo inni ba'e inshaallah viidiyoo isaa kan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Algaa qulqullina isaa eeggatu jechuudha. Algaa kwaalitii algaa muka bareedaa muka waddeessarraa hojjetamaa jirutu jira. Kan diriisiingii maachii kan kumsaaxanii maachii jechuudha. Kichiin kaabineetii alanni ba'ee viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Ammasitti garuu ammas warroonni ajajachuu barbaadanii lakkoofsa asirra jiruun heeloonaan jedhaa gara waasaappii inshaallah isiniif ajajuu nan danda'a. Xiqqoon tura algaan egaa ji'a 2 ji'a 3 waan akkasii tura jechuudha. Inshaallah kan bahuuf itti dhiyaate garuu jira. Alanni ba'ee viidiyoo isaa isinii qabadheen dhufaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Laayikii godhaa please hordoftoota koo viidiyoo laayik godhaa.